waaqayyo siin jedhe sana hin geessa sagalee jedhu wajjin ilaalla. Gaafa Yesuus Kiristoos jireenya keenya barbaadu wantoota baay'eetu jireenya keenya kana dhowwata. Bakka Yesuus ci'aa jedhe bartoonni kun akka hin ceeneef wantoonni afur ka'anii yeroo isaan ittiin morman argina. Dukkanaa'eeraa Yesuus ammayyuu hin dhumne. Akkati barattee nama guddaa taatuuf Yesuus biraa dubbatameera yoo ta'e, akkati jireenya kee jijjiiramuuf Yesuus dubbatee kanatti jiraachaa jirtu faallaa isa dubbatamee sana yoo ta'e, jireenya marra keesseertu sana hin ilaalin. Bakka Yesuus dhaqaa jedhee dirqisiise kana deebi'anii akka isaan hafaniif jechi galgalaa'eeraa jedhu kun dhufe. Inni sadaffaanii akka jarri kun bakka Yesuus jedhe hin geenyeef ka'ee dura kan dhaabbate raafamaa maannoo qilleensa. Lakkoofsa 18 irraa akkana jedha. Qilleensi jabaan qilleensumnaan bishaanichi raafame. Kiiloomeetira 5 amma 6tti bidiruu erga adeemanii Yesuus bishaan gubbaa adeemaa gara isaanii dhufeedha. Qilleensi jabaan yeroo nuti isaan kanatti dhufu argina. Macaafa qulqulluu keessa baay'ee isaa qilleensi bidiruu raase baay'een isaa dugda duubaani. Fakkeenyaaf hojii ergamoota boqonnaa 27 lakkoofsa 1 kaftanii yoo ilaaltan Phaawulos faatti qilleensi ka'e dugda duubaan qafoo markabaa jalaa galagalche, sharaa markabaa jalaa kute. Inni kun garuu bakka Yesuus dhaqaa jedheeti achasitti dhufe. Qifirnaahom gamaatu achas bartootatti dhufe. Kun hunduu maaliifi akka bartoonni bakka Yesuus jedhee hin geenyeef itti darbatame, itti dhufe. Amma sirra deebi'een dubbadha. Akka ati milkoomneef gama milkaa'ina keetiif si gidduu dhaabbatee lola kan kaasu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos kan rukutame haa ta'u. Qilleensi kun yeroo itti dhufee isaan jeequ argina. Inni arfaffaanii raafama galaanaa. Galaannis raafame, qilleensiin socho'e. Amma egaa raafama galaanaa irratti bartoonni kiiloomeetirii 5 erga deemanii booddee lakkoofsa 18-19 irra jira. Kiiloomeetira 5 erga deemanii booddee ammoo isa darbuu hin dandeenyetu nutti dhufe. Isa ce'uu hin dandeenye nutti dhufe. Isa tarkaanfachuu hin dandeenye nutti dhufe. Kana booddee deemuu hin dandeenyu jedhanii yeroo isaan itti bidiruu isaanii dhaabanii gadduu boo'uu jalqaban argina. Maaliif gadduu? Maaliif boo'u yoo jettanii jarri kuni bakka Yesuus jedhe ga'uudhaaf wantoota gurguddaa sadii bira darbanii. Tokkoffaa galgalaa'eeraa bira darbaniiru. Lammaffaa dukkanaa'eeraa bira darbaniiru. Sadaffaa raafama qilleensaa bira darbaniiru. Isa arfaffaa kana garuu darbuu dadhabanii. Humna isaanii ol ta'e, dandeettii isaanii ol ta'e, sammuu isaanii ol ta'e, amma isaanii ol ta'e baay'ee dhiphatanii. Raafama galaanaa jechuun namoonni daakaa beektan hin beektu hin deemsisu. Yeroo inni itti jaliitii maruudha waan ta'eef dirqama bidiruu gadi fudhata malee deemsisuu hin danda'u. Isaanii abdii kutatee boo'u, isaanii nuu dhume jedhee gadduu. Yesuus Kiristoos galaanicharra deemaa dhufe. Ergaan sii qaba. Viidiyoon kun si biratti mul'achaa kan jiru, mana kee keessatti argamaa kan jiru. Akka tasaa ta'e viidiyoon kun sheeriidhaan si bira kan ga'e misraachoo. Ergaan sii qaba. Anoo dadhabeera, yaaleera amma humna kootii, deemeera amma humna kootii, baradheera amma humna kootii, hojjedheera amma humna kootii, amma garuu nan dadhabee jettee abdii kan kutatte, ofirras kan teesse. Ergaan sii qaba. Lafati kuftee kaase kan si deemsisu tokko faanni tokko gara kee dhufeera. Ulaata abdii kutattee wayyoo ittee ofirra gatteesse kaasee galma jedhameen kan si ga'u, lafa jedhameen kan si ga'u, faanni galaanni dhorkine, faanni raafamni galaanaan daangeessine, faanni Yesuus Kiristoos gara mana keetti dhufeera. Lafa jedhame sana inuma geessaati. Inni dhufe Yesuus. Saanii boo'u, saanii gadduu, saanii yaaddaa jiru. Yerootti Yesuus dhufee sodaatinaa inni hanaadhaa.
rakkina isaanii keessatti, iyyuma isaanii keessatti, boo'icha isaanii keessatti inni sila ce'aa jedhe lolaaf karaa danqamani bartoonni kun raafama galaanaa danqe bartoota kana dhufee hin sodaatinaa anaadhaa jedhe. Bakka jedhame sanaan ga'uudhaaf Yesuus dubbii afaan isaatii baay'ee cakkaanyiidha waan ta'eef bartoota kana qaqqabe. Ituutin miidhamin, ituutin salphatin arrafaanni Kiristoos mana kee qaqqaba. Egaa erga Yesuus dhufee jara kana bira ga'e booddee waan ta'e walii wajjin ilaalla. Amma Yesuus qaqqabeera. Tuu isaan hin liqinfamin, tuu isaan hin nyaatamin qaqqabe Yesuus. Erga Yesuus isaan qaqqabe maaltu ture? Inni tokkoffaan ursaa galaanaa isaanirraa ursaa ture, sin nyaadha jechaa ture, sin balleessa jechaa ture. Ursaa qilleensaa sanatu gab irraa jedhe. Isa kana namoonni baay'een lallabdaniittu. Inni sirraa ursu gab jedha jechuudhaan dubbachaa turtaniittu. Sababii eenyuuf? Sababii Kiristoosiin. Raafamni qilleensaa yeroo inni gab irraa argina. Obboleettii koo maaltu mana kee irraa ursaa jira? Maaltu gaa'ela kee irraa ursaa jira? Maaltu jireenya kee irraa sagalee dhageessisaa jira? Arra namoonni keenya baay'een utuu deemanii of hin beekanii, utuma deemanii eessa akka jiran hin beekanii, manni kiraa inni irraa sagalee dhageessisa, qaala'insi jireenyaa irraa sagalee dhageessisa, hojii dhabuun irraa sagalee dhageessisa. Waa meeqatu tulfaatee sagalee meeqa dhagaa deemaara namni keenya. Arra garuu gab sirraa kan godhu faana du'a mootee ka'e faanni Yesuus Kiristoos gara mana keetti dhufeera. Eeyyee kaanseriin qabamtee, kintaarotiin qabamtee, giffiitiin qabamtee, dhukkuba amooxxaaxariin qabamtee, dhukkuba garaachaan qabamtee, dhukkuba mataa bu'uun deddeebi'ee si rakkisee sirraa ursaa kan jiru, sagalee dhageessisaa kan jiru. Harka kee ol kaasin irraa gab jedheera jedhinatti dubbadhu ofirratti maqaa Yesuusiin gab sirraa jedheera. Gab jedhe. Inni lammaffaani ergi Yesuus gara bartoota kanaa dhufe maaltu ta'e isa jedhu inni lammaffaani isa nyaachuuf afaan banateetu afaan isaa cufame. Yoo ilaallu amma akkuma dubbachaa ture galaanni maal ta'e jennee raafame. Namoonni daakaa beektan galaanni yeroo raafamu maal ta'a? Bifa afaanii uummata, jaliitii mara, gadi nyaachuudhaaf, gadi fudhachuudhaaf banama. Nyaachuudhaaf isa baname, qaluuf isa baname, liqimsuuf isa baname kana. Ituun dhibbiin bartootaan liqimsin, ituun bartootaan liqimsin afaan sana dhufee jette Yesuus ergaan sii qaba. Jireenya kee liqimsuuf jawwicha afaan bane, gaa'ela kee liqimsuuf jawwicha afaan bane, dhala kee liqimsuuf jawwicha afaan bane, siinsi liqimsuuf jawwicha afaan bane. Ituun isin liqimsin afaan sana afaan Waaqayyo ejjeteera. Haalleluuyaa. Ituun isin liqimsin. Ituu duutin ta'in, ituu rakkinni hin ta'in, utuu boo'ichi hin ta'in, inni amanattu Yesuus Kiristoos gara mana keetti dhufeera. Sagaleen kun baay'ee nutti tola. Sagalee kana kan jabeessu mul'ata Yohaannis naannoo hojii argamootaa boqonnaa 12:6 lolaatan. Phexros ciisaa jira. Itti tolee ciisa miti Phexros. Itti tolee ciisa miti. Sababiin isaa kanaan dura Yesuus Kiristoosin ganeera waan ta'eef. Ammas
iddoo jedhame sana ga'uudha. Yesuus Kiristoos garuu bidiruu isaanii deemee seeneef bidiruutti seenee fi yeroo inni bidiruu sana laayinii sirrii karaa nagaa deemsisuu jalqabu argina. Ergaan sii qaba. Mana namaatti kana uwwite, qe'ee namoota baay'eetti kana uwwite, biyya biraatti kana uwwite, bara nama kee keessatti argita. Namoonni baay'een biyya biraatti nagaa uwwu. Maalootu biyyi keenya akka biyya kanaa ta'e, maalootu manni keenya akka mana jara kanaa ta'e, maalootu qe'een keenya akka qe'ee jara kanaa ta'e, maalootu gaa'illi koo akka gaa'ila bobaluu ta'e jechuudha. Namoonni baay'een nagaa mana keessa barbaadanii dhabanii, boqonnaa mana keessa barbaadanii dhabanii, meeshaa barbaadan tokko bitachuuf harkarraa dhabaniitu kan namaa waa jiraatu. Mana baluutti ta'uun arge, mana bobaluutti arge, mana arabaluutti arge jechuudhaan kan namaa waa jiraatu. Ergaan sii qaba. Sagaleen kun sagalee raajummaa harka kee ol kaasiin harkaa fudhadhu. Isa biyya biraa ta'uu sana mana kee keessatti argita siin jedhe Waaqayyo. Isa mana namaa ta'uu sana mana kee keessatti argita jedhe Waaqayyo. Isa harka namaa biraa ta'uu sana barana harka kee keessatti argita jedhe Waaqayyo. Isa gaa'ila namaa keessatti ta'uu barana gaa'ila kee keessatti argita jedhe Waaqayyo. Kanaaf jarri kun yeroo isaan Yesuus Kiristoosin bidiruutti seensifatanii yeroo isaan itti sochii eegalan argina. Inni arfaffaanii erga Yesuus bidiruu dhufee seene jarri kun nagaadhaan gara eessaa ga'anii bakka Yesuus jedhe sana ga'an nan dubbisa iddoo kanadhaa nan dubbisa na dhaggeeffadha. Isaan gara Yesuus garuu hin sodaatinaa innoo naa isaanii jedhe. Isaan gara bidirichaatti isa fudhachuu barbaadan bidirichi garuu achumaan qarqara bichaanichaa iddoo itti adeemaa ture ga'e. Eessa ga'ee lafa Yesuus dhaqaa deemaa dhaqaa ce'aadha eegaa jedhe sana maan godhe nagaadhaan ga'e. Hin fakkaatu obboleetti. Jarri kun gaafa bidiruun isaanii nagaadhaan Qifirnaahoomiin gabatti ce'u hin fakkaatu. Galgalaa'eeraan tureera, dukkanaa'eeraan tureera, qilleensi hamaan tureera, raafamni galaanaa tureera. Garuu darbanii lafa Yesuus jedhan ga'anii iddoo kana kan ga'an achitti buddeenni jireenyaa inni sin nyaattanii deebitanii hin beelofne, buddeenni jireenyaa inni sin nyaattanii bara baraan ittiin jiraattanii anaa jedhe Yesuus. Warri ciyaan kun buddeen jireenyaa wajjin wal argine. Haalleluuyaa, haalleluuyaa. Nyaatanii kan nama hin beelessine, dhuganii kan nama hin dheebossine, yaa'an bishaan jiraata mar'ummaa isaa garaa isaa keessaa kan maddu jireenya kan namaa kennu Yesuus Kiristoos. Jireenya lafarraa, jireenya isa caalu, jireenya biyya lafarraa, jireenya waaqarraa isa caalu bartootatti agarsiise. Kanaaf bartoonni kun iddoo inni ga'a jedhe sana ga'anii galateeffatani. Lolli yoo baay'ate iyyuu, rakkinni yoo baay'ate iyyuu, haalli yoo si danqe iyyuu iddoo jedhame sana hin geessa. Faarfannaa tokkoon isinii faarfadha. Faarfannaan kuni biyyatti faarfachaan ture. Faarfannaa kana faarfannaa baay'ee humna of keessaa qabudha. Tariitii balbala istiijoo seenuu yoo baate iyyuu faarfannichaadha ammayyuu iddoo guddaa qaba. Halkan dheeratullee lafti bari'oon isaa hin oolu, warri diinotaa kee ofii naanna'anii si lolu. Sitti dhi'eedhamu hin bu'in haala baraa laalte, jireenya gammachuu kan warra jallootaa ilaalte. Kanarraati malee isaan hin qabanii abdii horii, gadhiisi jiraatu yaadu daddabanii akka horii. Jireenyi jallootaa daraara margaatti dhufee darbaa, kakuu inni kan keenya ijaaf hundee qaba dhudhee margaa. Iddoo Waaqayyootiin sana ga'aniitu galateeffatan. Bakka jedhame sana ga'anii galateeffatan. Atis bakka jedhame, iddoo jedhame, lafa jedhame sana geessee bara kana Waaqayyoon hin galateeffatta. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Gaan sagalee gudaanuudhaan, ediitiidhaan na bukkee kan dhaabbate obboleessa keenya artisti Lataa Darajjee Waaqayyo bara kee eebbisu. Akkasuma daarekteera viidiyoo kanaa ta'uudhaan na gorsuun na bira kan dhaabbatte artisti Nabiyyuu Waaqayyo bara kee eebbisu jechuun barbaada. Sagalee kana kan dhaggeeffattan YouTube keenya share like gochuu hin dagatinaa. Gooftaan bara keessan jireenya keessan eebbisu.